Maqabbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። hundumaa duratti teessoo Suraafelii fi Kurubeeliin baatamurra taa'ee ergamoota hayyuu qabaniin kan galateeffamu Waaqni abboolii keenya, uumaan keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos galanni fi ulfinni waamicha maqaa isaatiif haa ta'u. Waaqayyo kan jaallattan, Waaqayyo kan isin jaallatu, maatiin Waaqayyo, obboloonni koo, abboonni koo lubootaa, obboloonni koo daaqonotaa, barsiisonni wangeelaa, faarfattoonni, obboloonni koo hafuuraa, biyya ambaa fi warri biyya keessaa lafa jirtanitti eebbii fi ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ameen. Akka eeyyamaa fi fedha Waaqayyootti daqiiqaa muraasaaf sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Waaqayyo nu barsiifataa, aniif isin immoo ni baranna. Kara barumsa keenyatti deemuu keenyan duraa Waaqayyo akka nu barsiisu beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo akka nu barsiisuuf nuti Waaqayyoodhaaf barataa dhugaa ta'uun murteessaadha. Akka Waaqayyo nu barsiifatuuf yeroo keenya, laphee keenya Waaqayyoodhaaf akka laannu, akka Waaqayyoof kenninu Waaqayyo ni barbaada. Laphee keenyas, yeroo keenyas isaaf kenninee inni akka nu barsiisu eeyyama isaa, fedha isaa nuuf haa ta'u. Dubbii macaafa qulqulluu keessaa mata duree barumsa keenyaa taasifannee waliin baran raajicha Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 gubbaa irratti sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. ወደ እኔ ጩው እኔም እመልስልሃለሁ። ወደ እኔ ጩው እኔም እመልስልሃለሁ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር 3 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ቃል ነው። ከረኮት እይ አኒሞ ሲፈን ዴቢሳ ጀዴ ዋቀዮ ራጃ ኤርምያስ ቦቆና 33 lakkoofsa 3 gubbaa irratti nutti dubbata. Maatii Waaqayyoo sagalee kana kan dubbate addunyaa kana uumama addunyaarraa kan jirutti kan fide yookiin kan uume addunyaan boruu maal akka fakkaattu kan beeku Waaqayyo gooftaa keenya, Waaqayyo uumaa keenya, Waaqayyo fayyisaa keenyatu dubbate. Eenyutti dubbate? Raajaa Ermiyaasitti sagalee dubbatameedha. Yoom dubbate? Yeroo Ermiyaas hidhamee mana hidhaa keessatti darbamee kadhannaadhaan Waaqa isaa barkadhachaa ture keessatti sagalee itti dubbateedha. Kaayyoon barumsa keenyaa Waaqayyo akka kadhannaa keenya dhaga'uuf akkamitti iyyachuu akka qabnu yookiin akkamitti akka kadhachuu qabnu agarsiisuu ta'a. Waaqayyo abbaan keenya hafuura qulqulluu isaa nuuf ergee iccitii macaafa qulqulluu isaa nuuf ibsee isiniif ta'a, isin barbaachisa kan jedhu inni nu haa barsiifatu. Raajicha Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 1 gubbaa irraa kaasnee gaafa ilaallu raajaan Ermiyaas raajota gurguddoo keessaa tokko kan ta'e bara hidhamee mana hidhaa keessatti darbamee jirutti Waaqni addunyaa kana uume, samii kana utubaa malee kan dhaabe Ermiyaas mana hidhaa keessa taa'ee osoo kadhachaa jiru sagaleen Waaqayyoo akkas jedhu Ermiyaasitti dubbateera. Yaa Ermiyaas hooyi, kara kootti iyyi, anis siifan deebisaa, wanta ati hin beekne takkaa nagarre wanta guddaas siif nan kennaa jedha. ወደ እኔ ጩው እኔም እመልስልሃለሁ፣ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገርን እነግርሃለሁ ይላል። ከረኮtti iyyi ani immoo siif nan deebisa, isa ati takkaa nagarre, isa ati hin beekne wanta guddaa ta'e sin dhageessisaa jedhee Waaqayyo Ermiyaasitti dubbateera. Maatii Waaqayyoodha. Kutaan macaafa qulqulluu kanaa kan nutti dubbatu, kan nu barsiisu Waaqni nuti waaqessinu Waaqa iyya namaaf dhaga'u ta'uu isaati.
baay'een keenya waaqayyotti iyyanna ta'uu danda'a. Namni waaqayyotti hin iyyin, namni waaqayyoon hin kadhanne har'a addunyaa kanarra hin jiru. Inni nageenya dhabe nagaa argachuudhaaf akka waaqayyo nageenya isaa baay'isuuf waaqayyoon nagaa kadhata. Inni fayyaa hin qabne immoo fayyaa kadhata. Inni jireenya isaa milkoofneef akka jireenyi isaa milkaa'uuf waaqayyoo kadhata. Inni boqonnaa dhabe akka waaqayyo isa boqachiisuuf waaqayyoon irraa boqonnaa kadhata. Inni immoo dhibbate waaqayyo dhibbuu keessaa akka baasuuf waaqayyoon kadhata. Haalli kadhataa adda addaa ta'u malee namni guyyaa guyyaadhaan sa'aa sa'aadhaan waaqayyotti hin iyyanne hin jiru. Waaqni nuti waaqessinu gaa kutaa macaafa qulqulluu kanaa akka nutti dubbatutti waaqni nuti waaqessinu waaqa dhaga'uudha. የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ትልቅና ለሕይወታችን ደግሞ ወሳኝ የሆነውን ነገር ያስተምረናል። እኛ የምናመልከው አምላክ የሚሰማ አምላክ መሆኑን የዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይመክረናል፣ ይነግረናል። በእውነተኛ የምናመልከው አምላክ እኛ የምንገዛለት ጌታ የሚሰማ አምላክ ነው። በዚህ በሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢፈልጉኝ ከክፉ መንገዳቸውን ቢመለሱ እኔ ደግሞ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውንም ደግሞ እፈውሳለሁ ይላል እግዚአብሔር። በስሜ የተጠሩት ሕዝብ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊትንም ደግሞ ቢፈልጉ እኔ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ይላል እግዚአብሔር። በእውነተኛ የምናመልከው አምላክ ለኤርምያስ የተገለጸለት አምላክ ዛሬ እኛን የፈጠረን እኛን የሚጠብቀን አምላክ የሚሰማ አምላክ ነው። ማቲ waaqayyoodha waaqni nuti waaqeffannu inni Ermiyaasitti mul'ate, inni Ermiyaasitti dubbate waaqa kadhannaa keenya dhaga'u, waaqa kadhata namaa yookiin iyya namaa dhaga'uudha. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gubbaarratti sagaleen waaqayyo akkas jedhe, uummanni maqaa kootiin waamamee jedhe በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ገዲ ኦፍ deebisanii of salphisanii osoo kadhatanii ፊትንም ቢፈልጉ osoo fuula koo barbaadanii እኔ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ani samiirra taa'ee isaanin nan dhaga'a, cubbuu isaaniitiif isaaniif nan dhiisa, biyya isaaniitiifis araara nan kennaa jedha waaqayyo. Dhugumatti waaqni nuti waaqessinu waaqa dhaga'uudha. Kan dhaga'u qofaa miti, dhaga'ee kan callisu miti. Waaqni nuti waaqessinu kan kennuudha. Waaqayyo dhugumatti ni deebisa, kan deebisuudha. Ni dhaga'a. Lammaffaa irratti waaqni nuti waaqessinu immoo ni deebisa. Waaqayyo deebii qaba. Mata duree barumsa keenya irratti akkuma kaasne raajicha Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 gubbaarratti akka nutti dubbate ወደ እኔ ጩኽ እኔም ደግሞ መልስልሃለሁ፣ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገርን አደርግልሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ከለኮት እይ አኒሞ ሲፍ ነን ዴቢሳ ኢሳአቲ ታካ ነገሬ ወንተ ጉዳ ተኤ ሲፍ ነን ከና ጀዳ ዋቀይ ወንተ ጉዳ ተኤ አኒ ሲፈን ዴቢሳ waaqni nuti waaqessinu kan dhaga'u duwwaa osoo hin taane kan deebisuudha. Kan deebisu qofaa miti, waaqni nuti waaqessinu kan kennuudha. Deebinsaa kennaadhaan kan faayame, kennaadhaan kan guutamedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 gubbaarratti sagaleen waaqayyoo akkas jedhu barreeffameera. Waaqayyo akkas jedhee nutti dubbata. ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያውንም አንኳኩ ይከፈትላችኋል ይላል። በርባዳ ከደዳ ኢስኒፍ ከነም በርባደኒ አርገቱ በልበለስ ሩኩታ ኢስኒፍ በነማጀድ ከደዳ ኢስኒፍ ከነማጀድ waaqni nuti waaqessinuga waaqa kennuudha ila Eliyaasitti gaafa dubbatu Ermiyaasitti gaafa dubbatu waaqayyoon kara kootti iyyisiifan deebisaa jedhe. Deebiin waaqayyoo kennaadha. Har'a nuti amanne laphee qulqulluudhaan dhibbina keessas taane, mana hidhaa keessas teenye, biyya ambaas teenye, rakkina keessas teenye, waa'ee biyya keenyatiifis haa ta'u, waa'ee keenyaafis haa ta'u, waa'ee nagaafis haa ta'u, yoo waaqayyoon kadhanne waaqni nuti waaqessinu waaqa kennuudha. Kadhadhaa isiniifan kenna. Waaqayyo wanta kennu dubbata.
waadaa gal wanta hin dubbanne wanta hin kennine waadaan gal garuu immoo kutaa kana keessatti waaqayyo isa dubbate kan kennu waan ta'eef kadhadhaa isiniif kennamaa jedhe. Egaa waaqni nuti waaqessinu kan dhaga'u kan deebisu qofa osoo hin taane kan kennudha. Kan kennu qofaa miti immoo kan fayyisuudha waaqayyo. Kennaansaa, dhageettiinsaa, deebiinsaa fayyinaan kan guutame kan fayyina of keessaa qabudha. Waaqayyo mee balaa konkolaataa keessaa baasee fayyisummaa isaa mul'iseera. Daani'eliin boolla leencaa keessaa leenca boraafatee akka rafu taasisee afaan leencaa keessaa oolchee waaqayyo fayyisummaa isaa mul'iseera. Ijoollee sadan Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el abidda boba'aa keessaa baasee fayyisummaa isaa mul'iseera. Phexrosin harka mooticha Heroodis jalaa baasee waaqayyo fayyisummaa isaa mul'iseera. Rafa rakkinni jiru kamittuu teenyee yoo waaqayyoon kadhanne dhugumatti waaqayyo waaqa fayyisuudha. Faarsaa Daawit faarfannoo 49 cuftuu keessatti 50 lakkoofsa 15 gubbaa irratti ወዳኔ ጩ እኔ መድንሃለሁ አንተም ታከብረኛለህ ይላል እግዚአብሔር። ከረኮት እይ አንሞ ሲንፈይሳ የሞረከነ ከይቲና ዋሚ አኒ ሲንፈይሳ አቲስነ ከበጃጀ ዋቅኒ ኑቲ ዋቄስኑ እኔ ተኮፋን ዋቀ ደገውዳ ለማፋረት ዋቀ ዴቢሱድ ሰደፋረት ዋቀ ከኑዳ አፍራፋንሞ ዋቀ ፈይሱድ ዋቀዩሞ ፈይሱማ ሳኒ ቤክ ኢላ ዋቀ ከነቱ ኤርሚያስን ከረኮት እይ አኒ ሲፈን ዴቢሳጀ amma Ermiyaas mana hidhaa keessa taa'ee rafni waaqa kadhateera. Waaqayyo immoo isa dhaga'eera, kadhaasa dhaga'eera. Har'a aniif isin akka Ermiyaasitti dhaga'amuudhaaf waaqayyoon kadhannaa keenya akka dhaga'uuf akkamitti kadhachuu qabnaadha. Akka waaqayyo kadhannaa keenya dhaga'uuf jalqaba irratti isinii kaaseera. Namni waa'ee nagaa isaatiif ni kadhata, waa'ee fayyaa isaatiif ni kadhata, waa'ee biyya isaatiif, waa'ee maatii isaatiif, waa'ee jireenya isaatiif, waa'ee gaa'ela isaatiif, waa'ee maatii isaatiif waaqayyoon ni kadhata. Akka waaqayyo kadhata keenya dhaga'uuf akkamitti kadhachuu qabnaadha. Akkamitti kadhachuu qabna. Inni jalqabaaf inni tokkoffaan waaqayyo akka kadhannaa keenya dhaga'uuf amantaadhaan kadhachuu qabna. አመንታደን እግዚአብሔር ልመናችንን እንድሰማን በእምነት መጸለይ ያለብን። ለተለያየ ጉዳይ መፍትሄ እግዚአብሔር ሰው ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል፣ እግዚአብሔርን ይለምናል። ነገር ግን ጸሎታችን ደግሞ እንድሰማ በእምነት መጸለይ ያለብንና ነው። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 22 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ። አምናችሁ ነው የምለው፣ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ። ይሄ ርዕሰ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚያስረዳን እኛ በእምነት የምንጸልይ ከሆነ ከእግዚአብሔር የለመነውን ነገር እንደምንቀበል ምንም እግዚአብሔር ሳያሳንስብን እንደምሰጣን ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እኮ ያስረዳናል። ኢላማቲ ዋቀይ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ዲግደም ተኮለኮ ሰለመ ጉባረቲ አመንተኒ ከአመንታደን ከደተን ሁንዱማኒ አርገቱ ጀድ ይተከደን ሁንዱማፉ አከዋቀዮ ዴቢኑ ከኑፍ አመንቲዳን ከዳቹ ቀብናል። አመንቲዳን በእምነት መጸለይ ያለብን። ሁለተኛው እግዚአብሔር እንድሰማን እንዴት መጸለይ ያለብን እንለማፋን አከዋቀዮን ከዳተከኛ ደጋውፍ አከሚቲ ከዳቹ ቀብናል። አከሚቲ ከዳቹ ቀብን። ሁለተኛው ትእዛዙን በመጠበቅ መጸለይ ያለብን። አጀጀሳ ዮኪን አቦሚሳ ኤጉዳን ከዳቹ ቀብ እኛ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቀን የምንጸልይ ከሆነ አትጠራጠሩ፣ እግዚአብሔር ልመናችሁን ይሰማል። በዚህ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ እኛ ትእዛዙን የምንጠብቅና በፊቱ ደግሞ ደስ የሚያሰኘውን የምናደርግ ስለሆነን የምንለምነውን ሁሉ ከርሱ እንቀበላለን ይላል። ኑቲ ወረ አጀጀታ ኤግኑፊ ወንተ ኢሰገመችስ ወሬን ወጀኑ ዋንተ ኤፍ ወንተ ኢሰከደን ሁንዱማ ኢሰራን ያርጋና ጀድ ወረ አጀጀታ ኤግኑ ጀድ ዮሐንስ ፊ ወንተ ኢሰገመችስ ወሬን ወጀኑ ዋንተ ኤፍ ኑቲ ወንተ ኢሰከደን ሁንዱማ ዋቀዮ ራን ያርጋና አጀጀሳ ካኒ ግኖቴ አጀጅኒ ዋቀዮ ገራ ወዳ ይራወቲናል። አቦሚን ኩርነሱን አጀጃ ዋቀዮ አናና ለዋቀም ብራሂ ዋቀስን ራወቲኒ ከነዮ ራወቹ ባን ዋቀዮን ዮ ከዋቀፈኑቴ ዋቀዮን ዲዳጋ ጉያ ሰንበታ ከበጅ ራወዱ ከራወን ዮቴ አጀጅኒ ዋቀዮ መጫፈ ቁልቁሉ ከሰት በረፈሚ ራወዱ ፊ ራወቲኒ ከናፍ አጀጀሳ ከነ ከኔግኔ ሰከዳን ዮቴ ዋቀዮን ከደና ከኛ አከኑፍ ደጋው ሸኩን ቀብዱ እኒ ኤርሚያስን ደገ
nuti yoo ajaja isaa eegnee isa kadhanne Waaqayyoon nuuf dhagaa. Inni sadaffaan Waaqayyoon akka kadhannaa keenya nuuf dhaga'uuf kadhata keenyaaf akka deebii kennuuf akkamitti kadhachuu qabnaadha. ሶስተኛው እግዚአብሔር ልመናችንን እንድሰማልን ለጸሎታችን መልስ እንድሰጣን እንዴት መጸለይ ያለብን ነው። ሶስተኛ በትጋት ተግተን መጸለይ ያለብን ሳናቋርጥ በትጋት የምንጸልይ ከሆነ እግዚአብሔር አትጠራጠሩ ለጸሎታችን መልስ አለው። እግዚአብሔር ለጸሎታችን መልስ ይሰጣል። እግዚአብሔርን እናገኛለን። በዚህ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ እለት እለት ወደ ቤቴ መግቢያ የምመላለስ የደጄን መድረክ የምጠብቅ እኔን ያገኛ ደግሞ ሕይወትን ያገኛል ከእግዚአብሔር ሞገስን ያገኛል ይላል። ነምኒ ጉያ ደንጀል እለት ነው ያለው። ወደ ቤቴ መግቢያ የምመላለስ ወደ እግዚአብሔር ቤት እኮ ስንመላለስ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሳንሰለች በየዕለቱ እንለምናለን። ስለዚህ ተስፋ ሳንቆርጥ የምንጸልይ ከሆነ በእውነት እግዚአብሔር ልመናችንን ይሰማል። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ላይም ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ነው ማለት። ወደ ፈተና ትጉና ነው በቃ የመለው እግዚአብሔር። በእውነተኛ ተግተን የምንጸልይ ከሆነ እንዳንጠራጠር በእውነት እግዚአብሔር ለልመናችን መርሰለው ጭምና ከንከደንዮት የዋቀዩ ከደታ ከኛ ኑፍ ደጋ መጫፋ ፈከኛ በቆና ሰደለ ለኮተ ሶዶም ያፍር ጉባረት ነምኒ ጉያት ከደቴላ በልበለኮት ደደቢው ቴላ በልበልቻ ረስ ዳበቴ አርከሳ ድሪርሴ በሮሳ ድሪርሴ ከነ ኤገቱ ከነ ከደቱ አናኒ አርገታ እኒን አርገቴ ሞጅሬኛ አርገታ ዋቀዮ ራስ ኡልፊናኒ አርገታ ጀት ጉያቲ አኒሜ ደደቢ አንቱሬ ዋቀዮን ደቢ ኮቲፍ ከዳክተ ኮቲፍ ደቢ ናፍን ከነነ ጀቹን ቀብ አመ ጋፈ ዋቀዮ ደቢ ኑፍ ከንዱት ከዳቹ ቀም አባን ከኛ አዳም በሮታ ኩመሸኒፍ ኢበሸን ጉቱ ከዳቻ ቱሬር ከዳታደን ኩነሜ አዳም በራ ዋቀዮ ዳወልቲ ሙፈቴ ጀነተ ከሳ በእት ቶል ከሳ ዩታኤ ዋቀዮን ከዳቹን ዲስ ለጉመቲ ከዳኒ ከኛ ሃቱሩ መሌ ዋቀዮኒ ዳጋ ኑቲ ገሩ ጭምኔ ጉያ አብርሃም ከዳኒሳ ከነገ ኢልሞ ኤባሰነ ከነርገተ ይሳቅን ወጋዲባን ቦደ አሞ ወጋዲባት ገሩ ዋቀዮ ራብዲን ኩን ዘካርያስ ተኩመ ሰነድ ከናፍ ዋቀዮ ቱሬ ዴቢኑፍ ከነ ዋንተ ጭምናን ከዳቹ ቀም ጭምኔ ኦሶ አደንኩቲን ኦሶ ይኑፊን ወንጌል ማቴዎስ በቆና ድግደምጃ ለኮሳ ፍሩተም ተኮ ጉባረትስ ቆሩምሳ ታከንገለፍ ጭማቲ ከዳዳ ደሰገሌን ዋቀዮ ጭማቲ ከዳዳ ተኮፋተ ሶሎንቄ በቆናሸን ለኮሳ ቁጥር በጉባረትስ ኦሶ አዳኒ ኩቲን ከዳዳ ጀ ሰገሌንሳ ኦሶ አዳኒ ኩቲን ከናፍ አከዋቀዮ ከዳታ ከኛ ኑፍ አገውፍ ማልጎቹ ቀምና ከንጀደፍ እኒ ሰደፋን ኦሶ አዳኒ ኩቲን ጭምኔ ከዳቹ ቀምና ጭምኔ እኒ አፍራፋፍ እኒ ጥሙራ ዋቀዮ አከ ከዳታ ከኛ አገውፍ አከሚቲ ከዳቹ ዳቀብና ይወጀተን እኒ ጥሙራፍ እኒ አፍራፋ አመ ዋቀዮ ዴቢኑፍ ከኑት ቱሬ ኤጉ ዳቀብ ቱሬ ኤጉ እግዚአብሔር ልመናችንን ለልመናችን መልስ እስከሰጠን ድረስ ደጅ መጥናት አለብን። ደጅ የምንጠና ከሆነ በእውነት እግዚአብሔር እኮ ይሰማናል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 39 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 39 በቅንፍ 40 ቁጥር 1 ላይ ቆይቼ ነው ያለው ዳዊት። ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ደግሞ ዘንበል አላለኝ ይላል ዳዊት። ቱሬ ተንጀደ ዳዊት ቱሬ ተነን ዋቀዮ ኮነኔ ገዴ ዋቀዮ ኮነን ከደዴ እንስ ቱሬ ከረኮቲ ያደሳ ቀበዮ ክንሞ ቱሬ ናፍ ዳገ ጀድ ቆይቶ ዘንበል አላለኝ እኒ ቱሬ ከረኮቲን ኢላሌ ጀደ ዳዊት። ከናፍ አማ አዱ ዋቀዮ ከዳታ ከኛፍ ዴቢኑፍ ከኑቲ ኑቲ ቱሬ ከዳቹ ቀምነ ቱሬ ኤገቹ ቀምነ አማ ዋቀዮ ራ ዴቢ አርገኑት ኢሳን ታናን ጋፈ ዋቀዮ ከዳታ ከኛፍ ዴቢኑፍ ከኑዳፍ ዱፉ ኑቲ ኢዶ ከኘት ነርገምነ ታናን ከዳታ ከኛፍ ዴቢን ቀምኖድ ከናፍ ከበጀምቶታ ፊጃለተምቶታ ማቲ ዋቀዮ ከረኮቲ እይ አንሲፈን ዳጋ አድመተ ዱሬን በሩምሰ ከኛ ዋቅኖቲ ዋቀስኑ ዋቀ ዳገውድ እኒ ለመፋን ሞ ካን ዴቢሱድ ሰደፋን ካን ከኑድ አፍረፋን ሞ ካን ፈይሱድ ዋቀዮ አከኑ ፈይሱፍ አከኑ ዳጋውፍ አከኑ ኦልቹፍ አከሚቲ ከዳቹ ቀብና ካንጀዱፊስ ቀብጢ ወንጉር ጉዱ አፍር ላሌር እኒ ጀልቀባፊ እኒ ተኮፋን አማንታደን ከዳቹ ቀብና
inni lammaffaan immoo ajaja isaa eegnee kadhachuu qabnaadha. Inni sadaffaan ciminaan kadhachuu qabnaadha. Inni afuraffaa fi inni xumuraa immoo amma Waaqayyo deebii nuuf kennutti turree eeggachuu qabnaadha. Kara kootti iyyii sin dhagaa yookiin immoo siifan deebisaa. Waaqa nu barsiisee, Waaqa nu gorseef ulfinni fi galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Galanni Waaqayyoof, galanni haadha Waaqayyoof, galanni qulqulluu fannoo isaatiif haa ta'u. Wasalaam እግዚአብሔር